ሰላም ውዶቼ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ፋሚሊ አለን። ዛሬ ደግሞ በጣም ጠቃሚ የሆነ ለጤንነታችን ላሳያችሁ ነው የመጣው። እንደሚታዩን ለራሴ ነው የሰራው። እናንተን ደግሞ ብትጠቀሙ በጣም ይጠቅማችኋል። ጥቅሙ ደግሞ በጣም ጥልቅ የሆነ ነው፣ ቀላል አይደለም እና በጣም ጥቅሙ ነው አይቼ ነው ደግሞ የተጠቀሙንም ደግሞ ስላየው ነው አሁን እያሳየኋችሁ የመጣው እና በኦሮምኛ ደግሞ ነግራችኋለሁ። እህት ወንድሞቼ አማርኛማችሁ እና እኔም አማርኛ ብዙም አይደለም እና ጉያ ሀራ ከነስኒት ተርጊሲሱ ዱፌ ገበር ሀራ ኩነ ከገሌ በራራ ከነ ኬሰም ዋናራ ኤገሉ እንድርቀማ ያኔ ስሙ ኩነ ዋናራ ዋና መፈየዱ ነፈየደ ዋኑ ፊኮፊስ ያዲስን ለከተ ፈየደምተውንም በርባዳ አኩማ አርጊታኒ ሃይላንዶታ ከነ ኬሰቲ ወንታ ገራገራ ስንት ሙላቻ ጅራ ኩነ ዋነካ ኮካ hintaane ኮካ ኮላ hintaane ፋንታ kan fakkaatu kuni akkasumallee ittaane burtukaanaas miti garuu burtukaana kan fakkaatu ittaane waan magariisa akkasuma waan daalachi isinitti mul'achaa jira እና kan nama dhibu waanuma mana keenya keessatti argannu garuu faayidaan isaa hedduudha እና hojii isaa faana guyyaa tokko isinitti argisiisa. Garuu faayidaa isaa warroonni fincaanii sin gubu infekshinii fincaanii warri qabdanii warroonni immoo garaa keessan gajjallaa nyaanni yeroo hundumaa yeroo as taa'u gubbatiin keenya akka furdatu godha, qoshashaan gadi akka hin baane godha. Akkasumallee immoo infekshin xixarii yookiin immoo dhagaa cirracha kalee firee baay'ee bareedaadha. እና walumaa galatti qaama keenyallee refresh gochuuf yookiin immoo keessa keenya bishaan gahaan yoo hin jiraanne bishaan gahaa akka jiraatu taasisaa. Kanaafiyyuu hydration jechuun jiidhinsa akka qabaatu yeroo shinti beetii teenyu shinti beetiin orkaa tokko malee akka nuuf bu'uu nu taasisa jechuudha. እና ወርቄና ዶክተር ታቴ ሞንጀዲና ነምኒ ገራ ሀደሳ ኬሰቲን በሩ አኒ እጋ ጥቆ ወሮተ ሙያ ከሲ ቀበን ፋናለን ኦላው ጂንኮሌ ኢሳን ጀለዋን ዱዋንን አርጉ እና ዋዬ ፋይዳ ቀቤሰ ሮ ከና ተከታታይ ከና ዮ ፈየደምኔ ቆሪቸ ፈየደሙኒ ናፈቹዳ ቆሪቸ ፎኒፊ እና እቲ ፈየደማ ዋን ወንዱማፊዩ wanti sini akka kana argaa jirtan kuni wanti amma qubaan isin argisiisaa jiru kuni gommana fakkaata vegetabiliitti ramaddi vegetabiliidha. Kun immoo kokombarii namni hin beekne jiru yookiin immoo kokombarii maqaa sadagadheera bifaanii kokombar እና ያደዳው ሪቤተኒ ኩን አከሱማ ኮኮምበሪ ፊ ጅንጅብል ቀባ ሎሚ ቀባ አከሱማ ለሞዩ ታሜሪክ ጅንጅብል ፍሬሽ ይሳቀባችሁዳ ኩኒ ኦሬንጅ ዮኪን ብርቱካና አከሱማ ለሞዩ ብርቱካና ወሊኒ ሞዩ አከሱማ ታሜሪክ ፍሬሽ ይሳፊ ጅንጀር ጅራ አፕሊ እንጅራ kuni kaaroti jechuudha. Kuni kaarotiidha. Kaaroti qofaadha waa biraa hin qabu. Kun immoo kiwi kan jedhamu yoo beektu kiwi baqa kiwi mattin beekan afaan biraa hin beeku. Kiwi akkasumallee roomaan kan jedhamu waan akka diimaa sana yeroo biraa isinitti argisiisu yeroo hojjedhu amma waan yani sinitti afaanin himaa jiru kun tarii sini galuu dhiisuu danda'a. So kiwiin vitamin C dha. Akkasumallee roomaan kan jedhamu sun immoo baay'ee dhiiga namoota dhiigni isaanii dhiiga hin qabneef namoota dhiigni isaanii garmalee qal'atuuf dhiiga sirriitti
akka sirrii akka ta'u taasisa jechuudha. So kaarotiin immoo vaayitaamin C qaba. Akkasumallee gogaa keenya miidhagsuudhaa fi ani kanatti naanaa dabaleen jira yookiin miinti kan kokombarii qofa kun naanaa qabachuudha. So kana hundumaa yeroo biraa yeroo isinii fi ofii koof hojjetadhuun isin argisiisa. Amma garuu isin akkaataa itti fudhannaa isaa immoo yoon isinitti himee akkaataa itti fudhannaaf kun ganama by the way qaamni keenya deetoksii gochuun nu barbaachisa. Deetoksii jechuun qaama qulqulleessuu akkuma meeshaa nyaannee kaanii qulqulleessinu yeroo hundumaa qaama keenya kana yeroo nyaatota garaagaraa keessumsiisa mitiire እና guyyaa ganama qursii guyyaa misaa galgala irbaata so every day እና guyyaa guyyaatti kanaafiyyuu deetoksii gochuu barbaachisa. Deetoksiin goonu taanaan liver fattii dhukkuba dhiibbaa dhiigaa dhukkuba kalee cirrachaa waa baay'ee mudachuu danda'a. Clear gochuun nu barbaachisa. Mana keenya akkuma arannu qaamni keenya miicaa barbaachisa waan ta'eef ganama kubbaaya xiqqoo isheetti kubbaaya garaa qullaa ganama barii kanarraa kubbaaya tokko guyyaa tokko fudhannee kanarraa guyyaa tokko kubbaaya tokko kanarraas akkasuma kubbaaya tokko kanarraas kubbaaya tokko akkasitti fudhachaa deemna jechuudha ganama. Amma guyyaa meeqa friizerii keessa እና guyyaa isa tokkotti erga fayyadamtee guyyaa tokko isaa yoo fayyadamne kan hundumaa immoo garaagaran goonullee yoo jenne hundumaa isaa bakka tokkotti gochuu ni dandeenya. For example kiwii fi roomanii yoo dhiisneyyuu kuni akka pappaayaatti fayyadama waan ta'eef pappaayaa akka abukaadootti jechuudha. Isa kana yoo akkasumatti itti fayyadamneyyuu kuni garuu warroota keessumaa warroonni kun shanan deetoksii qaama keenya qulqulleessu qoshaasha gadi baasanii dhiigni keenya seeraan rukuttaan lapheen keenya akkasumallee fincaan keenya akkasumallee qoshaashaan nu keessa jiru akka bahu seeraan taasisa. By the way yeroo hundumaa sagaraan illee nuun buutaanaan obboloota kintaarotii irraa immoo kintaarotii fida qaamni keenya keessa gadi yeroo dhiibamaa deemu soo kanaan ijoollonni mana madaamii warra akka koo kanaan fayyaa keessan eeggadhaa isinii jechuun barbaada. Akkuma isiniin jedhe ispiriyaansii waan tokko namootaas keessatti waan maal akka fayyadamanii maal akka laphee namaaf gaarii ta'e irraa hubachuudhaan ofii koo fayyadama. By the way ani kushinaallee keessallee argadhu qarshiitiin tokko biteetanii እና waan hanbite keessaa akkasinii fi wanti ta'etti isin danda'a jechuudha. Argitanii amma kana jinjibila kana fa'aa amma nan biteera fakkeenyaaf akkasumallee naanaan qaba kunoo naanaa kanallee nan biteera. So akkas biteetti fayyadama waan ta'eef waan qalbii waan hin taaneef fayyaa keessan yoo eeggachuu barbaadan itti fayyadamaa isiniin jechuun affeeraa kooti baay'ee tokko akkan sin jaallu beektu subscribe kunaa tolchaa. Please kuma tokko naa galchaa obboloota kun baay'ee illee viidiyoo irratti hojjechaallee hin jiraatu malee viidiyoo waan hojjechaan turre waggaa 3 ol lakkaa jirana 100 jira. So share godha gaarummaanii matuma ofiif jechuudha namni gaarummaa hojjetu. Na hiriyoota keessan share godha viidiyoo kana ilaala like naa godha. Waan kana gootanii gootaan gosanaa eebbifama. Waa gaggaarii waan nu fayyadu waan gatii baay'ee ittiin baasnee siin gola jirtan keessanitti argachuu dandeessanii wantoota tokko siin hojjedha bara kana keessatti waaqayyo na gargaara. Innas yeroo na jajjabeessan immoo irra caalaa mooraalii horadha waa ta'eef na jajjabeessuun affeerraa kooti galatooma.